dubbii luna makkamiti. Mee waa'ee isaanitti. Dhugaa dubbachuu fi hiriyaan biluu baay'ee nama gaariidha. Isheenis baay'ee jaallattee ni jirti. Kanaafuu abdii kutadhuu naan jecha jirta jechuudha. Boonaan dhufe. Boonaan jedha. Akka. Si baruu kootiif baay'een gammade Sinaan. Ani illee baay'ee gammadeera. Maal jedhin Firaa'ol ilaalan? Kana booda waan mana keessan dhufuu natti fakkaatu. Maaliif jettaa kennu? Firaa'ol sanuu akkan sobeen irratti baree jira bare. Timoome. Waan xixiqqoo fuutee gaaraan geessisinati. Dubbiin ulfeessinsiifan. Firaa'ol taanaan waan itti mu'amana. Itti meeraa amaneera moota jiru. Shinoo. Isheen guyyaatti 10 bilbilti. Deebitee yaalti. Harmeen haa bilbilaa. Hello ma. Maaloo kiitoodhaaf laatteettaa qoricha ishee. Tole. Nagaatti. Kiitoo na jalaa dhukkubee. Intala kee moo? Intala kee naan hin jedhin. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Ableenis ta'u namoonni dhuunfaa meeshaalee elektirooniksii barbaadan bakkuma jirtan jiraattanii heloo jettanii yoon ajajjan bakka isin jirtanitti isiniif qaqqabsiifna. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee Booleetti kan argamu gamoo Oromiyaa darbii tokkoffaarraa lakkoofsi bilbilaa 0911 430007 yookaan 0988 60 irratti bilbiluun akkasumas Feesbuukii fi Telegiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Odaa Electronics. Amma kan baay'ee na jarjarsaa jiru waraqaa kana Firaa'olitti kennee waan manni ta'u arguun baay'ee jarjaree jira. Kanaaf sanbata dhufu siifaniif miilaalatti dhugaa jiru hundumaa itti himuudhaaf murteessee jira. Anillee akkasuma. Garuu immoo Firaa'ol akka abbaa isaatiif miti. Atu na ofii jalqabdee moo? Jechumaaf hin jedhe. Nillee sirriidhaa daadu. Anis Firaa'ol irratti waan hamaa gaafa yaadus gaafa godhus argeen beeku. Garuu immoo yeroo hundumaa ejjennoo abbaa isaatiin deeggara. Waan abbaan isaa gochaa ture hundumaa guyyaa tokko isaa mormu argeen beeku. Kanaaf anaaf lamaan isaanii tokko. Kanas ta'ee sanas ta'ee wanti isaaf hafu tokko illee hin jiru. Waama fedheefuu ati of eeggannoo guddaas barbaachisa. Haa ta'u malee siinaan itti himte? Eeyyee itti meera. Duras barsiitti meeraa daadu. Siinaan garaanatti jabaatu hin qabu siin jedheera. Amma waa hundumaayyuu dhiisee guutummaa guutuutti dhiifama naa godhee jira naan jechaa jirta? Eeyyeen sirriitti malee. Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Dhugaamoo? Waa'ee miilaalaa yaaddetta? Wanti beeku yoo jiraate akka miilaalaa jaalladhuuf ishee dhabuun barbaannedha. Garuu immoo eenyummaa koo dhugaa jiru bartee ilma eenyu akkan ta'e murteessitu. Dhiifama akkanaaf gootummoo shakkiin qabu. Abdiin godha.
garuu sana booda maaltu mamokka danda'u yaaddeetta? Wanti barbaadamuu danda'a. Ani garuu dhugaa jiru dubbadheetan bakka itti dhiyee buluun filadha. Haa ta'u. Amma gochuun ani. Kanumaaf ni su'aame. Ana garuu kan na hawwisiisaa yeroo siif mana guddaa bitee makiinaa mataa keetii sii bitee akka barbaadde gammaddee baatee galtee nagaadhaan qabbaneeffattee jiraachuu kee argutu na hawwisiisaa jiraadha. Kennu ko wanta amma jette hundumti isaayyuu akkati gootu abdiin qaba. Sana dura garuu wanna jalqabde karoora keenya kana galmaan amma gaattutti of hin dagatin. Tole inni kaan ni qaqqabaa. Yaada tokko. Sa'aatiinis deemeera ka'een deemame. Waalleen jetti mana ol galtee? Lakki. Atis xiqqoo boqodha. Baataman turtaa mana. An xiqqoo isheen turte. Har'a mataa gosa dhukkubaa jira maaliif ta'e hin beeku. Yaada tokko. Jedhi lakki. Xiqqoo boqodha. Magaarii dhaabee jira. Kita ke kamu mana juta Fakkii kasar. Fakkii kasar sa anaknya kasta eenyutu mos argisiisee keetu Bapakku. Bapakku keetu yeroo meeqan sitti ma abbaako jettee waamisiin hin jenneen Yooti bapakku jettee sin eekamu. ata malee siinaanii hin beektu har'a akkasiin jedhee bormoo deebiisee arrabsa kanaafuu irra deebitee abbaakoo hin jedhin tole Tole. Sifuko? Oko. Bareedduko. Oko. Yaadatta garuu nama meeqarra buufadheen kan Nama meeqarra lolaan nama cimaa waan taateef naan bifatte beektaa. Nama baay'ee beektamne. tokko keessaa si baafachuuf yaalli godhee ture. Ani garuu Ati garuu Nama cimaa waan taateef. kanaafan ofitti kan koo si godhadhe. Kun akka amma ofittiin boon ture mucaa bareedduu akkanaan ol fadhetti. Sirriitti malee. Ani garuu maaluma kee jaaladheeni kana siin filadhe. Sitti nafne. Mooneet. Dhuftee? Kam ooltan? Nagaa oolte? Nagaa keessanii? Nagumaa? Nagaa. Maal godhi jettaanii? Abbaa isheetu qayyabadhu fakkiis kaasii. Yoo feetes abbaa koo jedhiiti na waamii jedheen. Ati maaliif garaan bal'attu? Amala siinaan hin beektanii arme? Intala koo nan beeka. Da'ee akkamii nan wal'aala. Amala kees beeka. Amala nama hundumaayyuu nan beeka. Harme siinaan amala saasirrii gootanii beektu. Har'a akkas naan jedhettiin jedhee bormoo deebisee ishee mala laamu. Amma inni abbaa koo naan jedhee dheera. Ati immoo kan yaaduu qabdu maal akka ta'e beektaa? Sammuu daa'imaatii fi yaaduu sirra jiraata. Mee kottaa waan hundumaatiif iyyuu waa nyaattuuti. Amma jaarsummaa ergitee dhiiste. Obboleettii koo fadaadaa koo waliin wal baruu qabda. Tole bareedduu kaa ta'u. Tole yoomaa ta'u. Torbeen kun darbee kan itti aanu haa ta'u. Ela roobi. Oko. Waadaa galteetti akka hin daganne. Haa ta'u bareedduu ko. Ji'a dhuftu kana murteessinee jaarsa erga. Achiin ol fuun. Si jaalladhu. Qophaa keenya guyyoomiti jiraannaa moo ol fuunee wajjin naa jiraannu? Dhugaa keetti bareedduu ko. Yeroo gabaabaattan kan kosii qabadha. Baay'een si jaalladha. Kanani?
Maal hin deemtu? Nan deema si barbaadeni. Maalidha? Maal sitti qanani? Har'a jaalalan beeluudhaaf qabu itti himuu barbaadeen. Ati immoo akkana gargaartu fin. Itti maddu kaa. Garuu tolee wanti isin jettu natti fakkaatu. Maaliif muddamteeti yeroo isaa ammetti yaadda? Maal seeti? Ani jaalala ishiitiin akkan qabe baay'ee tureera. Kana caalaa moo miidhamuun barbaadu. Har'atti mee obbaafachuu waanan barbaadeef. Atis immoo waan kana gargaartu fin. Rakkoon qabu yaali hundumaafuu. Isaanis godatti na eegaa jira waan ta'eef deemuun qaba. Kan biraa immoo akkasii walii waan akkasii haasee beekuun qabe waan biraa yaadanii. Hundumaafuu hin sodaatin itti maddu tolee. Yookiin immoo ni duuba kottutu itti maddu hin sodaatin. Galatoo. Maalan jedhaan kan inni fe'aa dhalatu har'amaa murteessee itti himuun qaba. Commitment jedha. Qanani maal taatis eegaa ture? Isin tursiisee miti? Baay'ee. Ani iyyuu beellama wayiin qabaaman yaadadhe adeemnu. Adeemnu. Hello, Belu. Hello, Belu. Hello, Bona. Nagaadha. Maal nagaa miti kan sa'aatii kana bilbilti? Dhiifama yeroo kanaan bilbiluun irra hin turreeyyu. Omaa rakkoon qabu. Dhiifama bilisee. Ati jireenya mataa keetii eegaltee jirta. Isa nan beeka. Garuu wanta sitti himuun qaba. Maal inni Bona natti himi? Tariitii yeroo barataa turreetti. Wanta nama sitti himuuf jedhu kan oduu sitti himee jiraadhe ta'e. Wanti amma ta'aa jiru kun hundi ni jijjiirama ture. Naan dhibbisiin natti himi malee? Biluu, baay'een si jaaladha. Okay. Jireenya akkamii Reemoonii? Jireenyi gaariidha waaqayyoof haa galatu. Si bira akkam? Ana bira bareeda galata Rabbii. Shaayii? Ana makkaataa abdi kan gurraacha. Hojiin akkam? Hojiin bareeda galata Rabbii. Si biraw? Na biraas gaariidha galata Rabbii. Wayyaa amma hojjetan malee hin ta'u. Kan hojjechuun dirqama bara. Tattaafachuun barbaachisaadha. Akkami garuu jireenyi mana keessatti
Amma foon tuntu gaarii dhaga. Wanti duudan saadhami. Guyyaan itti si argirraa eegalee guyyaan osoo itti si yaadin oolee bule hin jiru. Baay'een gaddabuuna. Kana dhaga'uuf umurii koo guutuun eegaa ture. Amma garuu maa gochuun danda'u. Si wajjin ta'uu baadhus waan keessa koo jiru sitti yaa obbaafadhu jedheen. Har'as borus amma lubbuun jirutti sin jaaladha Biiluu. Sitti tolee jira ammoo. Dhugaa hoo? Gas fakkaata? Dhugaa baay'ee sirraa bareedee jira. Jaallatama. Tole, galatoom. Mee amma maal murteessite? Boruutti muudhaaf moo? Eeyyeen. Garuu amma akka dhiphadhe nan gaafatin. Baay'ee na dhiphisee jira. Anuu baay'ee na dhiphiseera. Baay'ee. Kan sedheef hirriba waan jedhamu karaa koo hin baane. Akkasittiin ta'a bula. Mee ilaalaan akkan sobeen yommuu bartu. Maal akka isheen naan jettu tilmaamuun nan rakkisu. Uumaa miti. Waan hundumtuun sirrata yeroo isaatti. Anaanuu siifan baay'ee na dhiphiste. Taa'umsaaf dhaabannaa na dhoowwatte. Hin yaadin. Borbooddee wanti hundumtuun sirrata. Maanni bakki adii kana keessa teessu. Mata dhirsa keessatti nu argee maal ta'u maam? Siinan maaloo dhirsan jedhimee kudhan. Mee ilaala. Namni wajjin mana tokko keessa jiraachaa jirtu kun dhirsa keetii waa akkaatamu akka dhirsa qabdu. Siinan oolee bulee maa haaraa sitti taasiini. Yeroo gabaabduu qofa na obsi. Irra deddeebitee natti dubbachaa miirri balleessummaa kan itti dhaga'amu godhi. Bilu, maali maal taate? Maal taate? Waan gadditee fakkaata bara. Lakki xiqqoo muka eenyu caaltu. Nyaata siif hojjedhu? Lakkoomaan barbaadu. Maarree? Si dhukkubee moo? Maal taate? Caaltu. Ni yaadattamitti mucaa yeroon barattu ture sana. Boonaa jedhee sitti haasa'e. Boonaa? Eeyyee. Maal ta'e ree? Dhufee as jira. Biyya alaatii moo? Maarree? Ani immoo amma siinan wajjin gammachuun qaba. Osoo argite akkatti garaas nyaatu. Jetteera. Yaa ta'u. Maalumaafuu waa'ee koo dhumarratti itti himta miti? Eeyyeen. Akkas jedheen jira. Ati garuun dhufu naan jettee? Wayyaa.
Ofuma dhufee dubbii uwwisuu koorraa waan hundumtuu eeggatas gabbaa'een booda dhufu kooyya. Tolee egaa erga jettee haa ta'u silas maalan godha. Homaa miti hin dhiphatiin ati. Waan hundumtuun sirrata. Wanti hundumaan sirreessaan. Dhugaa dubbachuuf mee ilaala siin siyaamanuun baay'inaa takkis akkamitti akkan siyaaman iyyuu naaf hin galu. Akkamitti akkas naan jettaa siinan? Ansiif jecha waan meeqa ta'an jira miti? Argaa jirta miti? Mee ilaala gaaraantiin koo maali? Dhuguman jedha akkamittan siyaaman asiif? Kanaan duras hiriyaa koo qananiitu gargar nu baase. Beeloo yaada akkasii sammuu kee keessaa baasi. Sinaanis akkasin dhageenya. Saan irratti immoo bar Waaqayyo kennaa gaarii siif kenne. Boonaan akka inni uumaa ayyaanneef jedheen dheengadda Sinaan wajjin wal barsiiseen ture. Beeloo akkasuma waan hin taane yaaddee sammuu keetitti ba'aa nuumi. Bar ilmi namaa carraa jiraata. Sana irratti immoo sababa keetii wanti ta'e tokko hin jiru. Garuu deebi'een deema gaafa naan jedhu baay'ee garaa koo na nyaatee caaltu. Garuu deebi'een deema gaafa naan jedhu baay'ee garaa koo na nyaatee caaltu. Lakki akkasumaan hin cinqamin. Kan Rabbi jedhe qofatu ta'e. Tole amma buna sii daffisee tanani hin dhugda. Tasgabbaa yaada koo. Tole na yaala. Sina ansila har'a akka wal arginu kanan barbaade misraachoo sitti muuftur. Anaafit gaafuma wal bira geenyu garuu waan walitti nu naqu wayii jira beektaa kana garuu. Gaafuma na argitu mormii jalqabda. Mee misraachoo maal natti muu barbaade? Sina ulfaa'een jira. Ofin jeeqini. Hiyyaa duwwaati halkan guutuu akkasitti haasaa bulte. Amma immoo as teessee maasheen kuni.